Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya har'aas deebinee jirra viidiyoo bashannansiisaa fi bohaarsaa ta'an qabannee dhufnee jirra gaa ittiin bashannanaa ittiin bohaaraa haa wajji goonaa kar tokko yaa'inaa affeeramtanii jirtanii waaw gama viidiyoo. Onneeti yabaaseetiin si hannaan jee. Maali maal taate? Gurbaa reefu saniin na aarse. Maaliif? Gurbaa kam? Gurbaa reefuun tana laaqana nyaadha jee si biraan baaniyaan. Laaqana na afeeruuf deema jeetiin deemeemi. Hoggaan achi dhaqu. Ansiin jaaladhaa jaalalateetiin qabaa. Onneeti yabaaseetiin si hannaan jee. Eshi. Tuuboo. Huggusii ani kaan foon jiraan nyaadhu jeetiin biraa dhufe. Wow duniyaa. Ati foon jiraan nyaattu foon bilchoo malee. Awwaasa dhugumaan jiraadha. Onnee isaa baasee kamiin seeqannaa. Akkamiin kan namtiyu? Waa foon jiraadha kun dhugaa keeti. Yaada jiraa jechuunis yaada bilchaaniin. Waaw. Jaalalleen Islaamummaa keessatti maaliif akka haraam taate ni beektaa? Hin beeku. Meef moggaa lamaan laalamee maaltu si mul'ata? Manatti mul'atu anaafati. Ayyaa maanta nama ramiitiin adungadhu. Agartee mi jaalala jechuun kannaa rabbi irraa nuuf kenname gizee ta'u garuu jiduu jaalalaa keessa gizee teenye nama malee rabbi sodaachuu ni dhiifne. Haraam adda addaa irrattis kufuu ni dandeenya. Allah fiit qarba'u ma'uun shamgaat shafaa. Kanaafuu boosiite viidiyoo kana waan takka irratti dubbachuun hin fe'isu. Maaliif yaadni isaa ifa. Kanaafuu warra rabbi sodaatan waa godhuun baana siis ta'e anaas ta'e walumaa hunduma keenyaa. Waaw. Osumaan magaala keessa deemu jiruuti intali wayii naqaddeeti dhalaan maallaqaaf na jaalatti maaf dhalaa arrasitaa naan jette dhalaan obboleettiteeti dhalaan ummaateeti dhalaan lankaamaateeti anillee maan jedhee deebiseef seeta harmeen tiyya maallaqaaf nan jaalattu obboleettiin tiyya maallaqaaf nan jaalattu adaadaan tiyya maallaqaaf nan jaalattu kanaafi dhalaan maallaqaaf na jaalatti jedhe malee akkasumas hin jedhee muti deebi keessi si akkeera. Iya kireen wama sirriin jettiin abbaan badii abbaan yakkaa isii waaw. Ati jamara abbaa kee ta'uu kan kee dhageetiin maatii gaafadha. Abbaa kee ta'uu kan kee. Deemsi dhama deemsi bayi. Maal barfuun deemni. Boo. Maal ta'e sakaan deemtu barfatti. Maal deemni. Abbaa bargaruu barumsa kana otoo dhiisee dalagaa kana hundanii dalagadhee wayyaadha barumsa kana isinitti illee baata. Ilmu gadi galoo waan jiru. Barumsa baradhuuti. Barumsa guutte booda. Waan barbaadu yoo suuqii feetas suuqii siin bana biyyaala jentu biyyaala siin ofa makiinaa feetus makiinaa siin bita oguu barumsa fixee booda baranaan fixa barumsa garuu taa'ee waan feete nagaa fudhatan booda amma hojiin ta'e maal barumsa hojiin ta'e barumsa qofa. Qabamtee. Maal qabxeen kutaa kudha lamaa gaddifamte. Gaddifamte akkam taate reeti. Nin kufee gaa. Nin kufee. Ayyaa. Ayyee maal waan bareedeen giddaan ajjeetan awwaaliga. Maalis hin jee. Biyyaalaa deemu feetu biyyaalaan si oofa suuqii banuu feetu suuqii si bana yookaan. Duuba yoo fixeen siin jee malee yoo kufteen siin jee. Yoo kufteen siin jee. Yoo fixeen siin jee. Yoo fixeen siin jee yoo fixee malee yoo fixee siin godhaa siin jee. Yoo kuftee. Abbaa ijoollee gandaa hundaa kufeera. Yoo kuftee yoo ijoollee gandaati maal si kuffisiiba. Maal si kuffisee. Fedheetiin kufee hundaa kufee ijoolleen hundinuu kufanii. Ati uummata akka danda'u hin jee jenne. Hin danda'u hin jee. Billaa. Amma dalagaan amma dhummaa tanati. Dalagaan si mana. Manni kunooti. Teessee nyaatta. Mana karaa irraan kafaltu. Ni nyaatta ni dhuyda. Bakka. Akkanumatti hin ta'a jechuudha. Akkanumatti teessee maal jechuudha? Maal feete? Keetii waraana deemaa uumama. Amma deemu laa amma laa isee banuu laa. Amma beekayu. Ati jamara abbaa kee ta'uu kan kee dhageetiin uummatii gaafadha. Abbaa kee ta'uu kan kee. Deemu. Deemiti inni abbaa kee ta'uu uummatee gaafadhu cheekkoon. Maaliif? Deebii karaa waraanaa isiniin jiru ture. Waaw ati ijoolleen gandaa yoo kufte maa kuftaa bibi. Maami. Waaw. Na dhaggeeffadhu magaalaa wajjii aananaan jetteemi saayiban kiyya karaa kanarra guutu akka ananii naafu ni beeytaami. Itti fiidee harkaan sassalaamtee siidumatte. Hin salaamin. Hin salaamu. Hin dubbisin. Hin dubbisu namoota akka hin dubbisu waan ati naan jette niin godhaami duraanuu niin godhaami. Niin godhaanu as. Jaartii gaarii ta'e. Golgolfatanii manaafuu jiranii. Amsa maal? Nin dubbiste. Awaan isiniin dubbisaan akka ajaa'iba. Dumaashiin akka fiidee nu dubbiste ati ilkaan hin qabdu gisee nu agarte. Ilkaan qabdanii miisi. Oy wayiin ni maafi tarra takka. Waayee moggaatti. Wayiin raaffatanii. Ayyee. Iyyaa maal teessa?
Ati anaa jaarsa keeti moo isaanii jaarsa keeti? Ati jaarsa kiyya qaba. Duuba gisee isaan agartee wanni ati babbararaa dhayitee itti marafnuuf na. Ati maaliif saayiban keetii ni naafta? Ani ni naafu. Maaliif saayiban keetii ni naafta? Saayiba kiyya lakkii jaartii xiyya na hojii seenan. Maal rakkoo qabu yooniif hin dubbise. Deemi itti dhaqi. Waaw dhugaa keeti saayibban kee jaartii ta'e si hojii seenuu hin qaban kophaa ta'e seenuu qabda jaartii ta'e. Kanaafuu jaartii waan jaarsi jeen dhaga'uun dirqama si. Waaw. Marataa fi maraattuu tokkootu osoo mooraa mana yaala dhukkubsattoota sammuu tokko keessa wajjin deemaa jiranii maraattuun kun kuusaa bishaanii tokko keessatti biraa qofti. Yeroo kana maraataan isii du'uudhaa dhiyaatte bishaanitti utaalee baase. Guyyaa itti aanu saayikaatiristiin maraataa kanatti dhufee akkas jeen oduu lama takka ta gammachuu takka ammoo ta gaddaatiin siif qaba. Kaleessa intala bishaanitti qofte lubbuu baraarte. Kun hojii namni fayyaan dalaguudha. Kanaafuu fayyaan kee haala gaarii irra jira. Yeroo dhiyootti as keessaanii baate. Oduun lammaffaan intalti ati kaleessa baafte sun edoo fanniftee duutee ji'een. Yeroo kana maraataanis lakkii anaatu haa goggoytu ji'ee fannisee hin jiruun seetanii. Deebina jaallan. Waaw. Bishaanii kuttee bishaanii kunnaan seenee baasee jechuun haa goggoytu seetii fannisee. Waaw. Bo'oon isaan jirtu jechuudha. Miskiina keetii harki xiyyaaduwaa akka baroota situ qabaatuwaa anti xiqqoo miti gudduun sirraa hawaa kan ati naafannite silaa maaltu dhowaa. Mee haa jennuuti manzuumaa itti bantee abbaa kana qabee bir zigzaaga dhowwu jiraani. Maaltu maal ta'e? Akka majaa gaarii waa. Abo rabbi na kana guyyaa keessan hin balleessin. Waaw. Saahiba hiyyeessa guyyaa inni tokkichaa fuunni qabee namaan deemmatillee jaartiin soddaa ilmoon xiyyeeruma geenye mataa uwwifti taaptaa gora Oromoo xiyya sirriitti. Dhugaadha wallaahi silaa ati qabaattee silaa qabaattee tafeetee fuutee deemteen ilmoon xiyya hin geenye fi maarreen hin jirtu. Aballoonni jiidhaadhaa miti jennaan jiidhaadhaa. Awwa itti gaddiisaan baana si numa ja'anii jechuudha. Yoo miskiina taate ilmoon xiyya fuudheeruma geessee ganda kutaa kodhaabanii amma dhugaareeti. Taaptaan kodhaabu. Waaw. Heloo barsiisa. Abeet Geediyoon maaf kilaasii barnootaa hafte? Abbayee kootu hospitaala jira. Okay, hin dhukkuban immoo? Lakki waan taane dookteriidha. Yee? Dookteriidha. Ay, inni doktoraa miti. Ati maa kilaasii haftaree? Waaw. Dubri baranaa hudduu guddata dhiira tuffata hayubbur. Dubri baranaa nama laalee hin qaanfatu namarra shokkifata rabbi nagaa nu habaasu dura. Dhugaareeti dubri baranaa hin qaanfatanii rabbi duraa nu habaasu. Abbaa jabaatu nama guddaa numaa jechuun hin taatu waaw. Qabi gaagara moo guutaa fanis baak. Viidiyoo kana immoo hiriyaa kee utuu qarshiin hojjetin suusii keessatti lafa dheeruu fi sheer godhi gaasirriitti maal jennaani? Yaa gurbee cittoo irratti fanxoo maaliif dabalataa? Siilayyuu galii tokkoon qabdu qarshii eessa argatta? Liqeeffattee meeyoom deebisuu fi atoo jiin hojjettu. Moo biyyaa baduuf amallatuuf liqii gurbaa liqii. Garuu ooma sirriiti. Inni kun nama qama ona fakkaataa qaba. Viidiyoo kana sirri ilaala afaan keessatti xiqqisho. Inni jira ni mul'ata. Mirqaanee dhufeef yaadni kun waaw. هو ما قلت لك بريد العبور مين؟ مالو الدم اللي بيتنا تعطي سكت انا خلنا انا خلنا سكت كان ما كبيس سكت انا خلني ما كبت مال سيبي تدللا ما سيبي تدللا اما انا لك في سيبي تام سكت انا بدرت سكت يا سكت يا قبدو ايا اوي قاعد انك بدك تروي ايوه هذه ما انا نقبت ايا هذه كده عمل الرابط دي بينا
Isii bichaa silkii gaafatanii yoo isiinis dhalaadhaan qabuu qabda irraa waaw. Hayyuuni ani hedduu takkaan si jaaladha osoo ol fuune maaltu sitti dhaga'ama. Hayi gaaddisa ati ijoollummaa tanaan barni fuudha jechuun akka nama shubbuxii daa'imaa laastikaa san fudhatee lola dhaquuti. Hayi garuu suutu ol fuuna natti jijjiiramtu gaa. Hayi maal jechuudha akkamittiin hin jijjiiramne anamma waan takka poosta godheetiin deeqaa afur booda sirrii miti jee dhaamsa. Aniin ammaatii fi tade deeqaa afur duraa sunuu takkaa miti beek malayyaa ammata guutuu jijjiirama malee taa'u. Duuba ammoo waggaa afur guutuu ol jaalanne akkamitti ol dhisnaa? Uuyi obboleessa khayya waggaa afur ol jaalanne jechuun wal fuuna jechuu miti hayaa. Hiriyaan tiyya'u jechuun waggaa shan guutuu faarmaasii baratteeti ammaan tana jimaa naggaddee hayaa. Tish. Tish. Hiriyaan tiyya'u waggaa afur guutuu faarmaasistii baratteeti amma jimaa naggaduu jirtu. Kanaafu ani fi kiyyarraa amantiin qabu. Akkamitti na eeyidaa jechuusiiti. Waaw. Kasi jaalatu heerumte moo ka ati jaalattu heerumte maal harkattee maal dhabde mee natti himi nageenyaa jiraadhu. Oi. Akkami koi gaafiin tun kasi jaalattee heerumte moo ka ati jaalattu heerumte kasi jaalatu yoo heerumte maal harkatta kasin jaalanne yoo heerumte yoo maal dhabde akkam isa tun gaafiin dubartootaa fi akkam jette dese. Ijoolleen ammaan tanaa tun quuftee rabbi qamisa baafatte namni rabbi qamisa baafatti. Gowwaa hiraata abbaa kan barbaadu taataa jechuudha. Yookiin dhamaa abbaa dura faxaru kan duraan gaafa ijoollee gizee ni biqeetti gizee abbee dura abbee soora fi waa nyaatte jaanii san akkasiisan. Dhamaa haatiin jaan duraan gowwaa abbaa dura faxaru saricha buusaa dhugu jaan gaafa ijoolleeti beekadhu. Kuni nurraan barbaachisu sirree isaa kunilleen dogongora keessa. Luga hangeen ni riibaa qofaati abbaa ati saata akka kaatee inni saa afurii kee teesseeta. Ayyaa yaadni kennaa hin feesisu sirree isaa. Haye. Wow. Ambar kana kan usi ambar wadun tani jolle tiko maaltu sulkitti kannisi hay tiito olsen FB olsen jolle miti tiko sila ga mani gurguddaan karaa gadhiise jolle tiko ndenno kaisa wali olse nama galee jira waka waan tani galee jira galee Asa dhugaa akkami ijoollee ammaa sana silkii maaltu itti kannoo? Waaw gaafii na taate warra. Waa'ee Finfinnee kanarratti isaan miti kan balleesse. Kan balleesse polotishaanota keenya. Warri mormanis warri biyya bulchanis. Waa'ee Finfinnee kanarratti gaafa nan arga darbee miidiyaa irratti ba'anii gaafa laalan. Finfinneen kan sabaaf sablammiiti. Finfinneen kan hunda keenyaati. Finfinneen kan maaltu fide kan? Akkuma Maqaleen kan Tigraay taate, akkuma Bahar Daar kan Amaaraa taate, Finfinneen kan Oromooti. Jedhanii dubbachuu maaliif afaan qabu? Erga isaan hin dubbanne immoo kan mormumaaf jiraata jedhanii yaaduunis gaarii miti beekta. Jala muranii jala sararanii itti muudha. Akkamitti turte akkamitti taate itti muudha. Okay? Kanatu kana fide beekta gaafa sossobbiin itti baay'atu onnatan. Waa tokko yaadadhaani gaafa anillee nama waggaa. Dhugaa kee Finfinneen ta'u Oromooti. Finfinneen akka ta'u Oromoo taate namuu ni beeka. Qooduu gaafii Finfinneen ta'e eenyuuti jee nama gaafatu kunoo maal jechuu barbaade? Ta nama biraati jaaniini. Maali gaafummaan akkanaatu yoo hafte yoo Finfinneen abbaa qabdi abbaan ni qabdi abbaanis nama gishaa waa qabu malee. Rabbi nutti haa kennu itti galla ishiin teenyaami duraanu rabbi nutti haa kennu itti galla. Hayi warri rabbi itti kenne itti gala hin sodaatina. Ayyaa halaala teessanii gaafii kanaatti namaan dhiyeessina. Waaw. Baraa fi furguggee gadi jaanii dabarsannaan jennaaniin baraa fi furguggeedhaaf gadi jechuu didee itti furga'ee furguggee miila kiyyaan caccabsee karaa baafadhee keessaa bahee deeme. Arbii guddaan qoree qoraatii xiqqoodhaaf hin okkolu. Bara boofni nama idde lootuun afaan namatti bantinaan jennaan jawween summiin qabne na idduu sumaan fidu je'eeni lootuu afaan natti bante
morma si hudhee ajjeesee darbee biraa deeme. Hin sodaatin sodaataan hin milkaa'u. Akka baraatti hin bulin akka barbaaddetti buli. Nama iftee ka milkaa'u. Afaan Oromooti. Dhugaa keeti kaddeeqiyya baraaf gajjaanii dabruun hin fe'isu akka gajjatteetti yoo hafte eenyutu itti gaafatamu. Firraa darbitee xiixuudha. Akka xiyyitiitti. Maal eeyita? Waaw! Yaada gaarii. Yaaduu sin jaaladha waan dhageessu isaati. Qornan dhagaan gaatiyee bar nama hedduutu si duubaa si jaalate meena tarraanii dhaabbatanii ilaalme. Salfii dhaabbatanii. Namuun jiru kanaatu. Namuun jiru silaan jaalatee akka ilaaltu bara nama qofa laata. Sitti mul'anneemi. Wal quban qabdu. Wal duubaa lagadeetii. Wal quban qabdu wal duubaa lagadeetii jettee Oromoon. Sinaasi jaalatte nama hedduu salfii dhaabbatee si eeggatu jira yennaan garagaltee ilaaltu ture. Dantaa isaaniiti suma naa wayyaa jetti ture. Waaw.